Ashama hordoftoota chaanaalii Yareed YouTube har'aan tana kaniin qabadhee isiniif dhiyaadhe maatii kutaa 11ffaa Unit 4 Part 2dha. Daawwattoota koo hanga xumuraatti viidiyoo kana daawwannaan isiniif gala jedheetiin abdii guddaa qaba. Asumaan chaanaaliin koo kun haaraa waan ta'eef subscribe, like, share gochuun hin dagatinaan isiniin jaa. Akkasumatti illee hiriyoota keessaniif qooda like fi subscribe ni jajjabeessaa. Akkasumatti immoo subscribe gootan mallattoo fuulaan jirtu san al tokko tuquudhaan ol godhadhaan isiniin jaa. Sababni isaatiis viidiyoon ana galakkisu akka jalqaba irratti isin qaqqabu isiniin jaa. Amma barnoota keenyatti fufnaan isiniin jaa. Unit 4 4.1.2 fundamental logical connective or operation. One jam so need you. Amma connective in the kaba noted it is false. Not or it is false. The name of connective. The name of connective in Kenyamali. The name of connective in Mali. Negation ida. Symbol in Isamali. Kanano is a fakat. Symbol in Isa is a kana etude. Symbol in negation in Kenya is an how to write. Yoruba reason is an mal negation of P in the Bivana and reason. Haya how to read. Yoruba negation of P in is a lammaffaa connectivin isa lammaffaa mal endeedha yookiin batidha conjunction keessatti jechuudha. Conjunction mallattoon isaa tanuma akka qubee v fakkaatee gargaltoona kiba fakkaattu. Waa'ee kibaa kutaa gadii keessatti tuutaa keessatti barattanii jirtu yeeti yaadee barattanii ifduu deetanii yaadachuu qabdan kun dirqama keessanii waan ta'eef. Haya P conjunction ka'uu jennaan isa kana yeroo dubbifnu yeroo barreessinu jechuudha. Yeroo barreessinu P conjunction ka'uu jennaan. Yeroo barreessinu how to write. How to read yeroo dubbifnu P and Q jennee dubbifna jechuudha. Maali isa kana P dhaa fi Q kana connective walitti godhe ende kana jechuudha. Walitti connective godhe ende kana. Isa kana connective walitti godhe haya amma isa sadaffaa keessa OR yookiin easily disjunction keessatti qubeen isaa akka qubee union fakkaatti tanala qubee union tana fakkaatti ol gargalti. Union tana fakkaatti jechuudha. V ol gargalu kana yeroo how to write yeroo barreessinu P disjunction ka'uu jennee barreessina. How to read yeroo dubbifnu P or ka'uu jennee dubbifna. P dha oriin kun maali? P dhaa fi ka'uu kana walitti connective godhee jira jechuudha. Isaan kana lamaan walitti connective godhee jira. Oriin keenya. Amma isa afarfaa keenya jira. If zeenii kana akkuma beekamu Ingiliffaa keessattis baay'inaan ni barattan. Isa kana connective dha. Connective dha. The name of connective wanti inni connective tosun mal implication jennaan mallattoon implication itis kuno isuma kana fakkaatan akkuma agartanii isuma kana fakkaata P how to write yeroo barreessinu P implication ka'uu jennee barreessina yeroo barreessinu yeroo sana barreessinu P implication of ka'uu jennee barreessina yeroo dubbifnu how to read yeroo dubbifnu san maal jennee dubbifna P implies ka'uu jennee dubbifna jechuudha yeroo dubbifnu P implies ka'uu jennee dubbifna jechuudha. Amma isa kaani keessa seenee jira jechuudha. Isa shanaffaa if and only if waan jedhamu keessa seenee jira. Inni connective dha. Maal connective the name of connective kan isa maqaan isaanii isa fayyadamsu maal B implication jaamaa jechuudha. B implication keenya mallattoon isaa waan fakkaata akkuma xiyyaa asii sirriitti xiyyaa qabu waan haala kanaan garagalee ta'a daawwattoota kiyyaa sirriitti nama hordofan isin ijaa. Asumaan as deebii how to write yeroo barreessinu B implication ka'uu jennee barreessina haala kanaan barreessina yeroo barreessinu isa kana haala kanaan barreessina. Haya yeroo dubbifnu how to read yeroo dubbifnu maali P if and only if ka'uu jennee dubbifna jechuudha. Amma if and only if kun maal connective godhe P dhaa fi ka'uu walitti connective godhe. Amma as keessattis wanti keenya kun implies keenya kun P dhaa fi ka'uu kana walitti connective godhe jira jechuudha. Amma asitti P keenyas OR fi ka'uu walitti connective godhe. Ammas P dhaa fi ka'uu keenya walitti connective godhe endee kana jechuudha. Haya daawwattoota kiyya sirriitti nu hordofan isin ijaa. Wanti takka illee namaan galeen jirtu haya ruulii itti aantu kana keessa seenna ruulii isaan eegalama rule or let P and Q be a proportion jennaan isaanaan a proportion. Rule 1 negation rule negation keessatti maali negation keenyaan symbol isaana isa symbol kana keenyaaf isa kanaaf keenyas
yoo qabanne kun negation bakka negation kana bu'aa jechuudha. Represent by negation jennaan isaan. Bakka negation kana bu'ee jira jechuudha. Amma hoggaa ruulii dubbifnu jechuudha. Negation of P is true. Negation of P keenya true dha. Hoggaa negation of P keenya kun true ta'u. Negation of P true dhami. Haya negation of P keenya negation of P is true if and only if P is false. Negation of P keenya hoggaa true ta'u if and only if P is false. Akkana jechuun maal negation kana keessatti wanti dhugaa tokko soba ta'uu wanti soba dhugaa ta'uu jechuudha. Example ilaallu. Man is mortal. True. Namni ni du'a. Negation of P keessatti man is not mortal. Maali? Negation keenya kun nootii dhaame nootii dhugaa keessa as keessa galchine namni hin du'u jaa. Namni hin du'u bira eegitu force dha jechuudha. Kanaafuu isa example 2 irratti yaanu. Example 2 P keenya maali? 6 is a prime number. False. 6 keenya prime number miti. Even number dha. Lakkoofsa maangoo miti jechuudha. 6 keenya lakkoofsa guutuu waan ta'eef false dha ta'a jechuudha. Hoggaa negation keenya isoo. Negation keenya amma P keenya kun false ta'e negation of P keenya true dha ta'a jechuudha. Wal faallaa deema akkasi. Yeroo P keenya false inni dhugaa. Yeroo P keenya true negation of P keenya false dha jechuudha. Amma P keenya kun false dha mire negation of P keenya true ta'a jechuudha. 6 is not prime number. True. Lakkoofsi jaa lakkoofsa maangoo miti. Daawwattoota kiyya sirriin hordofaa lakkoofsa maangoo miti. Amma ruulii isa itti aanu keessaa seennu. Ruuliin isa itti aanu maali? Ruuliin isa itti aanu ruulii lammaffaa. Conjunction. Waan jaamu. Conjunction. Qubeen isaa akka waan jechuun gabatee armaaluu san keessatti isin ibse qubee mallattoon isaa gaggaragala mallattoon conjunction. Ruulii isa itti gaazinu P conjunction ka'u. P conjunction ka'u jennaan. P conjunction ka'u is true. If and only if both P and Q is are isaan lachuu P dhaaf Q keenyas are maal? True. Yoo P conjunction Q keenya true waan ta'u ta'e dirqama P fi Q keenyas true ta'uu qaba jechuudha. But all other cases false. Isaan kanarraa kan hafe garuu hundinuu false dha ta'a jechuudha. Isaan kanarraa kan hafe hundinuu false dha ta'a jechuudha. Example P is Nairobi is the capital city of Kenya. True. Inni kun Nairobi keenya maal magaalaa guddoo Keniyaati. True. Q keenya 2x is equals to 6. The value of x is 3. True. Sababni inni true ta'eefis 2 is equals to 6 over 2 jennaan over 2 jennaan. Hoggaa 2 jennaan x is equals to 6 over 2 jechuun maali? X keenya wal qixxaa jaahiruu lama sadii mitire. The value of x is 3 jenne. The value of x keenya 3 dha mire true dha ta'a jechuudha. Kanaafuu arrii keenya irra dhufne amma arriin keenya maali? 2 greater than 3 lama irra guddaa sadiiti miti no false dha jechuudha. Amma itti fayyadama isaa ilaallu. Yeroo isaanitti fayyadamnu akkam goonu seeti? P conjunction Q jennaan. Is equals to true. P conjunction Q keenya true dha jenne is equals to true. P is maali? P keenya maali? Nairobi is the capital city of Kenya. True. Conjunction Q keenya 2x is equals to 6. 2x is equals to 6. The value of x is 3. True. Conjunction keenya keessatti P conjunction Q jechuudhaaf P conjunction Q true kan ta'u yoo ta'e dirqama P dhaaf Q keenya true ta'uu qaba. Sanarraa kanaaf hundinuu false dha jennee jira. P dhaaf Q keenya true dha mire amma inni kun waliigala gisee conjunction walii goonee arginu true argannaa jechuudha. B keenya keessatti P conjunction negation of Q jennaan false dha inni kun sababni inni false ta'eef P keenya kun Nairobi is the capital city of Kenya dha jenne true. Conjunction negation of Q keenya kun nootii dha. Negation jechuun nootii ta'uu isaa hubachuu qabdan. 2x is equals to 6. 2x is equals to 6. The value of x is not 3. Wanti lamataan keenya wal keessaa jaa gatiin xaa keenyaa sadii miti as keessatti negation of Q keessatti jechuudha. Gatiin xaa keenyaa sadii miti jenni. Kun true dha mire true conjunction false keenya maali? False dha ta'a jechuudha. Asinis lamma bakka negation analysis true ta'e true dha ta'a jechuudha. Maal keessatti? Conjunction keessatti jechuudha. Conjunction tokko keessatti P conjunction Q is true jechuudha. P dhaa fi both P and Q is are true ta'uu qaba. But all other cases
false jechuudha. Kanarraa kanaaf hundinuu false waan ta'uuf false waan ta'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu inni kun negation of Q'n keenya false waan ta'eef kunis false ta'ee jechuudha. C keenya P conjunction R false. P is Nairobi is the capital city of Kenya. True inni kun conjunction R is malee R keenya maali 2 is greater than 3 dige 2 is greater than 3 jechuun false dha mere true conjunction false keenya maali false ta'a jechuudha. Ya true conjunction false keenya false ta'a daawwattoota kiyya. Haya isa gaafii itti taa'u P conjunction negation of R jennaan is equals to true. P conjunction negation of R keenya wal qixxaa true dha jechuudha. Ogaa inni kun true ta'u haya ogaa inni kun true ta'u true dha inni kun haya inni kun true sababni inni true ta'eef P keenya kun maali Nairobi is the capital city of Kenya dha true. Nairobi is the capital city of Kenya true dhugaadha. Nairobi magaalaa guddoo Keniyaati. Haya negation of R is equals to true. Maaliif negation sila negation kun jiraachuu baate false dha. Negation of R jechuun maali 2 not greater than 3 jechuudha. Negation keenya kun waan asirratti galeef lama irra guddaa sadiitii miti. Dhugaadhaa miti dubare tiruudhaaf tiruun ogaa dhufe conjunction keenya tiruudhaa jenneeti ichi walitti ruulii olii san keessatti barannee jira. Kanaafuu tiruu ta'ee jechuudha. Amma ruulii sadaffaa seenna. Ruulii sadaffaa maali disjunction or maali mallattoon isaa qubee viitti gargaltoota yookiin union kan jennee kutaa gadi keessatti baranne sanii daawwattoota kiyya sirriitti hordofaan isin jaa. Haya amma ruulii isaatti haasennu. Ruuliin isaa maal ta'a P disjunction Q is false. P disjunction Q keenya false dha if and only if both P and Q are false. Kan P disjunction Q keenya false kan ta'u yoo ta'e dirqama P dhaaf Q keenyas false ta'uu qaba. But all other cases true. Isaan kanarraa kan hafe garuu hundinuu maali dhugaadha jee. Amma haalaallu waliin fakkeenya P Addis Ababa is the capital city of USA. False. Addis Ababa magaalaa guddoo maaliiti USA yookiin United States of America ti. False. So magaalaa United States of America maali Washington DC. Sababni isaa kanaaf false dha jechuudha. Haya amma kiwii keenya Djibouti is the capital city of Ethiopia dha false dha. Maaliif Djibouti is the capital city of Djibouti. Djiboutiin magaalaa guddittii Itoophiyaati soba. Djiboutiin maali magaalaa guddittii Djibuutiiti jechuudha. Kanaafuu soba ta'ee jechuudha. Haya A keenya amma 2x plus 1 A keenya irratti maal jee A keenya irratti 2x plus 1 is equals to x plus 7. The value of x is 6 true. Sababni isaatis 2x keenya jiram x keenya gatti bisu minus 0 2x minus x is equals to 7. Gizee kana chibaaf no idoo waan qabuuf gizee chibaaf minus ita jechuudha. 7 minus 1 7 minus 1 dha mere x 2x minus x keenya x dha. X dha mere 7 minus 1 keenya 6 dha. X is the value of x is 6. Kanaafuu tiruu ta'ee jechuudha. Amma waliin halaallu isa akkatti inni itti fayyadamnu jechuudha. A keenya irratti maal jee P disjunction Q jee. A keenya P disjunction Q false dha nuun. Sababiin inni false ta'eef P keenya kun maal jee Addis Ababa is the capital city of USA. Addis Ababa magaalaa guddittii United States of America ti. False dha nuun. Disjunction Q keenya Djibouti is the capital city of Ethiopia. False no galu disjunction keessatti false dha ta'a jennee ruulii isaanaa keessatti disjunction ta'a jennee kanaafuu false dha jechuudha. Yooma bakka tana sila true ta'e bakki tun takkiidhu Djibouti is the capital city of Djibouti sila jee inni kun true dha ta'a jechuudha. Maaliif akkam jenne gizee ruulii isaa barannu P disjunction Q is false if only and both P and Q are false but all other cases true. Yoo P dhaaf Q keenya false ta'an qofa dirqama P disjunction Q keenya false ta'a. Kanarraa kana hundinuu true ta'a waan jenneef B keenya kana keessatti B keenya kana keessa dhufnaa jechuudha. B keenya maali P disjunction negation of Q true. Sababiin inni true ta'eef maali P keenya maali Addis Ababa is the capital city of United States of America jenna. Addis Ababa magaalaa guddittii United States of America ti. Maali inni kun false.
disjunction negation of Q. Negation of Q. Qin keenya maal? Djibouti is not the capital city of Ethiopia. Negation keenya nuti akka jirame beeka. True or confirm dana. Djibouti keenya magaalaa guddoo Itoophiyaati miti. True namre asi kun folisiif true keenya goldu maal? True or gola negation keenya dirqama P daaf Qin keenya maal ta'uu qaba? Folisi ta'uu qaba. Folisi ta'uudhaaf. Haya gaafii sirra keenya jira. Q is disjunction A jennaan. True nuti wanni true deef Qin keenya kun maal? Q is Djibouti is the capital city of Ethiopia jenna. Djibouti magaalaa guddoo Itoophiyaati. Haya een keenya kunoo forsi la bere nu Qin keenya kun disjunction een keenya kunoo 2x plus 1 is equals to x plus 7. The value of x 6 jedhe true. Forsi if true no goldu fe true ta'a jennee jechuudha. Kanaafuu true. Haya amma gaafii diirra keenya jira. Diin keenya maali? Negation of P disjunction A. Negation of P keenya disjunction A is equals to true. Negation of P keenya maali? Addis Ababa is not the capital city of United States. True. Negation keenya amma true no harkaa deebisee jechuudha. Faallaadha jennee duraan negation keenya. True dha miree negation of P keenya disjunction A. Een keenya true dha mi dubare een keenya kami true 2x plus 1 is equals to x plus 7. The value of x 6 jennee jechuudha. The value of x keenya 6 dha miree 6 true dha true no goldu fe maal keessatti disjunction is true dha. Maaliif dirqama negation of P disjunction een keenya kun false ta'uudhaaf negation of P daafi een keenya kun false ta'uun dirqama ta'uu qaba jechuudha. Kanarraa kana fedhu but all other cases maal jenne true jennee maal dura jechuun as keessatti barannee jira jechuudha. Gaafii P disjunction Q negation of A is equals to false. Akkami Qin keenya kun maali? Djibouti is the capital city of Ethiopia. False disjunction negation of A. Negation of A jechuun maali? 2x plus 1 is equals to x plus 7. The value of x 6. The value of x 6. Jemee asirratti ture. Amma akkuma jenna 2x plus 1 is equals to x plus 7. The value of x is not 6. The value of x keenya maali? 6 dha miti isaan haisatti. Amma inni kun dubare false dha miree amma kun negation ergatee false keenya goldu fi maali? Dirqama reeffantanas as keessa jiruun baddu Qi dhaa fi een keenya yoo false ta'e dirqama negation Qi disjunction negation of een keenya maali? False ta'a nje. Kun ammaan tana asitti argannee jira false dha. Gijjibisiin isin qaraasu jira isin immoo isin birsu jiru waan ta'eef isinis sirriitti haala akka raawwattan abdiidhaan qaba. Abdiin qabaan isin ijaa chaanala kiyyaana subscribe like share gochuu hin dagatinaa mallattoo fuulaan jirtu san cunqaasan isin ijaa cunqaasuudhaan ol gurguddaa sababni isaatis viidiyoo na galakkisu jalqaba irratti waan isin qaqqabuu fi isin ijaa haa amma gaafii F keenya irra geenye jira. F keenya P disjunction negation of A is equals to false. P keenya maali? P keenya Addis Ababa is the capital city of USA. Addis Ababa magaalaa guddittii USA ti false inni kun false disjunction negation of A. Negation of A dha jemire. Negation of A keenya maali? 2x plus 1 is equals to x plus 7. The value of x is not 6. Is not 6 game. The value of x keenya jamiti. False dha mitu bare ja the value of x keenya. Kuni false disjunction isaan kun lameen false taanaan false ta'a waan ta'eef inni kun wanni deemine arginu false dha ta'a jechuudha. Asumaan rule 4 keessatti amma implication ilaalaa jechuudha. Yommuu implication kana ilaallu implication keessatti P implication Q is false. P implication Q keenya false yoo inni kan ta'u ta'e if and only if P is true and Q is false. Dirqama P B implication Q yoo kan false ta'u taate if and only if P keenya true dirqama ta'uu qaba. Q keenya immoo false ta'uu qaba. Maal keessatti? Implication keessatti. P implication Q false ta'uudhaaf P keenya true Q keenya false ta'uu qaba jechuudha. But all other cases true. Kanarraa kanaaf hundinuu dhugaadha. Wanti kanarraa hundinuu dhugaadha jenne isaanirraa hundinuu kanaaf. Amma fakkeenya ilaallu
fakkeenyi isaa biology is two words Greek letter. Dhugaadha. Biology jechoota Greek lamarraa dhufe jedha. Dhugaadha inni tun. Isatti aanuma kiwwii yaalallu two is even number. Truudha. Kunis lakkoofsi lama lakkoofsi guutuudha jedhe. Cube root of 8 is equals to 3. False dha. Sababni isaatis cube rootiin 8 sadii miti. Waan lama ta'eedhaaf jechuudha. Lama malee sadii miti jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyya. Amma ganaa gara itti hojjechuu ta'an amma gaafii kanarra geenye jireen P implication B. P implication B is equals to false. P implication B is equals to false jenne. Inni kun kan akkana ta'uuf amma P keenya kun maal jee biology is two words Greek letter jenneemi dhugaadha. Implication B. B'n keenya kunoo B'n keenya cube root of 8 is equals to 3 dhige. False dha miree implication keessatti true dhaa fi P keenya yoo true ta'e Q keenya false ta'e P implication Q keenya false ta'a jenne. Kanaafuu false ta'a amma P implication B keenya false ta'a jechuudha. B negation of Q implication B is equals to true dha jechuudha. No true dha mi kun amma walqixa true kun walqixa true dha. Haya sababni inni true ta'eef negation of Q keenya kun negation of Q keenya kun negation of Q jechuun maali? Q keenya 2 is even number jeemi. Negation waan qabuuf 2 is not even number. Implication B cube root of 8 is equals to 3 dhige. False dha. Negation Q keenya false dha. B implication B keenya false dha. False no goal dhufe B implication keessatti true dha ta'a jechuudha. Dirqama false ta'uudhaaf Q keenya sila true ta'e B keenya false yoo ta'e false ta'a jechuudha. Maal keessatti? B implication keessatti. Sirra keenya jira. Siin keenya akkas yaa. P implication Q is equals to true. Sababni inni true ta'eef P keenya biology is two words Greek letter jenne dhugaadha. Implication Q keenya 2 is even number jenne dhugaa jaallachuu. Dhugaa fi dhugaan ogaa dhufe maal keessatti? Implication keessatti true ta'a. False ta'uudhaaf dirqama maal ta'uu qaba? P keenya true ta'uu qaba. Q keenya false ta'uu qaba jechuudha. Implication keessatti. Diirra keenya jira. Diin keenya akkas yaa. P implication negation of Q is equals to false. Amma kun false ta'e jechuudha. Implication amma ajii rule implication inni onni ibsaa jechuudha. Gaafiin diin kun jechuudha. Gaafiin diin ni ibsa. Amma P keenya maal jee? P keenya true akkati true ta'e biology is two words Greek letter jee dhugaadha. Implication negation of Q jemi Q keenya maal jee? 2 is even number jee. Negation waan ta'eef 2 is not even number jee. False dha miree true dhaa fi false no gaal dhufe false ta'a jechuudha. Negation keessatti. Ma rule shanaffaa argeenye jira. Rule shanaffaan akkas yaa. B implication jennaan. B implication mallattoon symboliin isaatis onoo isuma agartan kana fakkaata. Amma gara itti fayyadama isaatti yoo yaanu P implication Q is false. P implication is false if and only if P and Q have different truth value. Yoo P implication Q keenya false kan ta'u taate if and only if P and Q is have different truth value. Dirqama P keenya yoo true ta'e Q keenya false ta'uu qaba. Garagara ta'uu qaba jechuudha. Same ta'uu qabu. Different dha. Ammas karaa biraatti yoo garaallu P implication Q is true. P implication is true kan inni ta'u if and only if P and Q have the same truth value. Yoo P implication Q keenya true kan ta'u taate dirqama maal ta'uu qaba? P dhaa fi Q keenya wanta wal fakkaataa takkin yoo P keenya false ta'e Q keenya false. Yoo P keenya true ta'e Q keenya true ta'uu qaba. B implication kana keessatti isaan hundarra inni kun xiqqoo irraa adda akkasii jechuudha. Amma gara example-itti aanaa. Example-iin amma example 1 irra jira. Example 1 keenya P3 is odd number jee true dha. Beekamaadha. 3 lakkoofsa maangoodha. Q keenya zoology is the study of plants.
Zoologiin damee baayoloojiiti beekamaadha. Inni immoo zoology is the study of plants folsiidha. Zoology waa'ee plantsii kan qoratu zoology miti. Maali? Botaniidha jechuudha. Kanaafuu folsiidha. 6 less than 20 true jaha irra xiqqaa miti. Kun beekamaadha. Amma gara itti fayyadama isaatti yoggaa yaanu jechuudha. Amma dhiifama isin jecha dhiifama wajjin amma itti fayyadama isaa irraa PB implication qabu. PB implication qabu is false. PB implication qabuun keenya falseidha jechuudha. Falseidha min yommuu inni kun falsii ta'u sababni inni falsii ta'eef P'n keenya kun maal jedhe series or number. Series or number true dha inni sadii lakkoofsa maangoo true. B implication qabuun keenya zoology is the study of plants. Falsii dha bire falsii dhugaa dhufa maal jenne ruulii jalatti dhugaa dubbifu. Wanta falsii dha jenne. Ruulii jalatti kam jennetti dubbifne PB implication Q is false. PB implication Q is false. If and only if P and the Q's have different truth value. Different truth value jenna. Gatiin isaanii gargar ta'uu qaba P dhaa fi Q'n keenya. Yoo PB implication Q'n keenya kan falsii ta'u taate P'n keenya true ta'e Q'n keenya falsii ta'uu qaba jenne. Karaa biraatiin takkinu PB implication Q is true jenna. PB implication Q kan true ta'u if and only if P and the Q's have the same truth value. Isaan gatiin P dhaa fi Q yoo falsii ta'e falsii waliin isaan lachuu. PB implication Q yoo true ta'e yoo falsii ta'e isaan lachuu waliin falsii ta'u. Yoo true ta'an waliin true ta'u. Akkasaniifuu inni kun BB implication Q keenya falsii ta'e jechuudha. Haya B'n keenya akkasii Q B implication R. Q B implication R dha jennemi. Q'n keenya kun maali? Zoology is the study of plants. Zoology is the studies of plants. Zoology keenya damee biology ta'uu beekamaadha. Waa'ee plantii qoraati falsii. Falsii dha. B implication R keenya R is 16 less than 20 dha. Jaha xiqqaa miti. Jaha xiqqaa miti jenni. Q'n keenya kun falsii ta'e. R'n keenya kun maal ta'e? True dha ta'e. True dhaa fi falsiin dhugaa dhufe maal ta'a jenne B implication keessatti yoo P'n keenya falsii ta'e Q'n keenya true ta'uu qaba. P'n keenya yoo true ta'e Q'n keenya falsii ta'uu qaba jenna. Ammaan tana bakka wal jijjiirame jechuudha. Bakki Q'n keenya falsii nu harkaa ta'e. R'n keenya true ta'e miree bakka wal jijjiirame isaan kun eega bakka wal jijjiiramanii silaa truun keenya as ta'e truun keenya dura ta'e falsiin keenya booda ta'e inni kun falsii ta'a. Amma waan falsiin dura ta'e truun booda ta'eef maal ta'uu qaba? True dha ta'a jechuudha. Falsii osoo hin taane inni kun true dha. Gaaffiisi negation of Q B implication R. Negation of Q B implication R. True. Negation of Q B implication R is equals to true. Haya negation of Q keenya maal jedhe? Q zoology is not the study of plants. Zoology keenya waa'ee plantiin qo'atu dhugaadha. Inni kun B implication R. R'n keenya maali? 6 less than 20 dha jedhe. True dhaa miree? True fi true dhugaa dhufe maal godhataa jenne? B implication is true dha ta'a jenne. Yoo falsiin is ol dhufe true dha ta'a jenne. Akkasii jenneeti ruulii barnee jiru. Ruuliin akkam jedha? P B implication Q is true if and only if P and the Q's have the same truth value jennee baranne. Negation of Q keenya true dha. R'n keenyas true dha ta'a jechuudha. Amma D irra geenyee jira. D P B implication negation of Q true dha. P keenya maal jedhe? Series or number true dha. Sadii lakkoofsa maangoo. Negation of Q keenya negation of Q zoology is not the studies of plants jedhe. The studies of plants jedhe. Akkasii jenneef tiree P keenya kam jedhe? P keenya series or number true dha. P keenya true dha. Negation of Q keenya
zoology is not the study of plants. True. True no galu true again. Sababin is that is akka ruling no jeti P implication Q is true. If and only if P and Q is have the same truth value again. E. Amira E. E can you sorry, you can you P B implication are true. P can you come series of number B implication are ring 6 less than 20 true the solution true can you go Malta true the sababin is P B implication Q is true if and only if Maligan if and only if P and Q is have the same truth value again. Sanivo true the arringanya true pinganya true PB implication arringanya true the F ganya jira F ganya kasya negation of P implication Q is true. Negation of P ganya Marian 3 is not odd number. Negation one double not in P implication Q is Mali. Zoology is the studies of plants. Ama is 3 is not odd number. False negation of P B implication Q ganya zoology is the studies of plants. Ini false world fame false takin true world Malian true ini kasi neti theory ganya P B implication Q is true if and only if P and Q have the same truth value. Yo P ganya true de Q ganya true to yo P ganya false de Q ganya false to ini sun uga P implication all connect gon malta true da exercise amma gara exercise itian exercise 4.2 da la exercise 4.2 la goto tuya ordo tuya aya alalu given kenamara no mano namudima kenaman ganya kasiya kenaman no kono berbadi kasiya aya given P ganya man is mortal true namni doji namni tu anga bekamara kun generally da kuma dunia tu generally wantif true da man is mortal true. Q botany is the study of plants true. Botany mal kawaye biqiltoota qoratu kun beekamaadha. Botany waa'ee biqiltoota qoratu true. 6 is prime number false. Lakkoofsamaan godhe lakkoofsamaan godhe lakkoofsa guutuudha. Kanaafuu false amma itti gonoora determine the truth value of each of the following. Inni duwin barreessuun maal jedhama the following amma itti haunu gara keenya irratti akkasiyaa keenya aya gaafii keenya P conjunction Q is equals to true. Sababin inni true ta'eefis P keenya man is mortal jenne namni dhugaadha. Conjunction Q keenya botany is the studies of plants akkasi isin barsiitiin jirma ture jechuudha. Isin ol deebisanii ilaaluu dandeessan akkam jenne ruulii isaa irratti P conjunction Q is true if and only if both P and Q is are true. Kan P conjunction Q keenya yoo kan true ta'uu ta'e P dhaaf Q keenya dirqama true ta'uu P conjunction Q keenya true ta'aa jechuudha. Gaafii B Zol P conjunction Q Zol negation negation miti implication ida. P Zol P conjunction Q Zol implication R is equals to false. Amma as dhufta P conjunction Q jechuun maali? True dha jechuudha. Akkati true ta'e P keenyas maali? True dha. Q keenyas true dha. True no galu dhufe conjunction isa maali jenna true dha jenna.
true. True implication arrin keenya 6 is prime number jennee false dha. Hoggaa implication keessatti false dha fi true wal dhufan. Hoggaa implication keenya keessatti true dha fi false wal dhufan false dha jennee barannee jechuudha. Akkam jennee baranne implication keessatti P implication Q is false. P implication Q is false. If and only if P is true, Q is false jennee baranne. P keenya true nu dhufe arrin keenya false nu dhufe. Maal kanaafuu false dha jechuudha. C zol P conjunction Q zol B implication negation of R inni kun true. Sababiin inni true ta'uufis P conjunction Q'n keenya true dha. P keenyas true maanis mortal jee true botoni Q'n keenya botoni the studies of plants jee botoni waa'ee biqiltoota qoraati jee conjunction keessatti true no galu true dha. True inni B implication negation of R negation of R keenya true dha jechuudha. Akkamitti true dha 6 is not prime number jee true dha. True dha miree amma B implication keenya keessatti akkam jennee baranne yoo maturee jechuudha akkam jennee baranne yoo P keenya true ta'e Q'n keenya true ta'e maal ta'a innis waliigalaa kan argannu sun true dha jechuudha. B implication Q keenya true dha. Yoo P keenya false ta'e Q'n keenyas false ta'a ichi booda P implication Q keenya true dha argannaa. Amma akka hara biraatiin akkam jennee baranne B implication Q is false if and only if P and Q is have different truth value. Yoo P dhaaf Q'n takkin P false ta'e P keenya true ta'e Q'n keenya false ta'e B implication Q keenya maal argina jennee false argina jenne. Ammas karaa biraatiin B implication Q is true if and only if both P and Q is have the same truth jenne. Amma inni kun the same truth dha mire kanaafuu true dha jechuudha. Amma D negation P disjunction Q jennee barannee jechuudha. Jenneeti amma actualittis barannee jira. Amma disjunction jennee jira. Negation of P disjunction Q. Disjunctioniin kun disjunction keenya keessatti P disjunction akkam jennee baranne gisee barannu actualitti maturee gamoo P disjunction Q is false if and only if both P and Q is are false jennee baranne are false jennee baranne kan P disjunction Q'n keenya yoo kan false ta'u taate dirqama P dhaaf Q'n keenyas false ta'uu qabu. Kasarraaf immoo true ta'uu qaba jennee baranne. True ta'uu qaba jennee baranne. Amma akkamis ta'e kun amma negation of P keenya maali? Man is mortal jee namni nuti hojii dhugaadha miree disjunction Q'n keenya botany is the studies of plants jee sorry inni kun dhugaadha miree sobaa fi dhugaan hoggaa dhufe dhugaadha maal keessatti disjunction keessatti jechuudha. Disjunction keessatti dirqama P disjunction Q is false if and only if both P and Q is are false ta'uu qaba jechuudha. Amma P keenya false ta'e Q'n keenya true ta'e kanaafuu true dhuma argate jechuudha. Amma irra keenya jira. In keenyas akkas jira. In keenya irratti negation godheeti zol P disjunction Q is equals to false. Sababni false ta'eef negationiin kun isaan lachuun ni baay'isaa jechuudha. Negation of P disjunction negation of Q jennaan. Negation of P koo jennu P keenya maali? Man is not mortal. Namni hindu disjunction false dha mere ammoo disjunction Q'n keenya botany is not the study of plants. False dha mere false no galu fi maali jenne disjunction keenya false dha jenne jechuudha. Kanaafuu false dha ta'a. Inni kun false dha. Isa F irra keenya jira. F keenya negation into P conjunction Q zol is equals to false jenne. Akkamitti inni kun akkas ta'uu danda'e? Akkatti akkas ta'uu danda'e? Haya as dhuftamu negationiin keenya kun isaan lachuu ni baay'isa. Negation of P conjunction Q is equals to false. Waa'ee conjunction keessatti akkam jennee baranne conjunctioniin keenya P conjunction Q is true if and only if P and Q is true jennee baranne. Both P and Q is
true jennee baranne. Maal keessatti conjunction keessatti p conjunction kuwiin keenya kan true ta'u yoo dirqama p dhaa fi kuwiin keenya true ta'e true ta'a. Kasanirraa hafe all other cases false jennee baranne. Kasanirraa hafe hundinuu falseidha. Maal keessatti conjunction keessatti. Conjunction keessatti akkas ta'a jechuudha. Sorry. Haya. Conjunction keessatti akkas taa'ami. Amma negation of p jechuun maali? Man is not mortal jee. Falseidha mi? Conjunction kuwiin keenya bottom is not the study of plants jee. Inni kun lachuu false ta'een false keenya kan dhufe falseidha ta'a jechuudha. Conjunction keenya keessatti. G keenya arganya jira. G keenya akkas jedha. Negation of p. Negation of p conjunction negation of q. Inni kunii fi inni kun tokkuma. G dhaa fi f keenya tokkuma. Sababni isaatis f keenya hammattuudha qaba. Kun immoo negation isaa lachuu kan jira. Negation of p conjunction negation of q. Sababni isaatis man is not p keenya man is mortal jee gizii negation itti taane man is not mortal. False lamre conjunction kuwiin keenya bottom is not the study of plants. False no kan dhufe conjunction keenya keessatti irra guddaa hojii adda baafachuu qabnu as keessatti maali mallattoo isii connectivity tanadha. Symbolic connectivity tana adda baafachuu qabna jechuudha. Symbolic connectivity tana adda baafachuu qabna. Connectivity conjunction maali indeed akka bakka indeed buuti jechuudha isin tun. Isii tana adda baafnee beekuu dandeenya jechuudha. Dirqama isii tana adda baafan. Amma man is not mortal conjunction bottom is not the study of plants false dha jechuudha. H irra jira. H keenya kam jaa? H keenya kam jaa? P disjunction negation of p disjunction negation of q. Amma maal keessatti inni jira? Disjunction keenya keessatti inni jira jechuudha. Rule disjunction keessatti kam jennee baranne? Rule disjunction p disjunction q is false if and only if both p and q are false. Yoo p disjunction q keenya false kan yoo false dhami yoo false ta'uudhaaf p conjunction p disjunction q keenya false ta'uudhaaf dirqama if and only if both q and p and q is false ta'uu qaba jechuudha. Dirqama p disjunction q keenya false kan ta'u ta'e p dhaa fi q keenya false ta'uu qaba. Maal keessatti disjunction keessatti. Amma kanaafuu negation of p disjunction negation of q keenya maal ta'uu qaba? False ta'uu qaba jechuudha. Sababni isaa onni false ta'uu qaba p keenya man is not mortal false inni kun. False dhaa miti false. Disjunction q keenya bottom is not the study of plants false. Bottomiin waa'ee biqiltoota qoratu false keenya kan dhufe false ol godhaa jechuudha. Maal keessatti disjunction keessatti. False ol godhaa mire disjunction keessatti false ol godha. Amma gaafii isii dhumaa irra geenye jira. Isiin dhumaa maali? P B implication Q. P B implication Q is equals to true. Sababiin inni akkana ta'eef B implication keessatti maal jennee baranne? Isa kana xiqqishoo kanarra adda jennee dubbadhee jira mata duree ijoollee keessatti. Sababni isaatis P B implication Q is false if and only if P and Q is have different truth value. P fi Q keenya yoo false P B implication Q keenya false kan ta'u taate if and only if P and Q is have different truth value jenna. P dhaa fi Q keenya gati wanta dhugaa yoo P keenya dhugaa ta'e Q keenya false ta'uu qaba jenna. Inni sun maal ta'uudhaaf? False ta'uudhaaf jechuudha. False ta'uudhaaf jennee mire false ta'uudhaaf akkas ta'uu qaba jennee. Haya erga akkas ta'e haya amma rule isa lammaffaa isa tokko jenna. P B implication Q is true if and only if both P and Q is have the same truth value jenna. Yoo P B implication Q keenya kan true ta'u taate if and only if both P and Q is have the same truth value jenna. P dhaa fi Q keenyas gatii wal fakkaataa qabaachuu qaba. Yoo P keenya true ta'e Q keenya true ta'u. Yoo P keenya false ta'e Q keenya false ta'u
qaba. Maal keessatti? B implication keessatti, ruulii isa shanaffaa keessatti. Ruulii isa shanaffaa keessatti akkasii inni baranne. Ammaan tana dubara kam? P B implication Q is true jennee P keenya maal? Man is mortal. True. Namni ni du'a dhugaadha. Generaalidha baqa. Generaal akkuma addunyaattu inni kun jechi kun dhugaadha jechuudha akkuma addunyaattu. Akkasii miree erga jechi kun dhugaati. Dhugaadha namni ni du'a akkuma addunyaattu. B implication Q keenya keessatti hoo? Q keenya hoo? Botany is the studies of plants. Botaniin waa'ee damee baayoloojii ta'e kan waa'ee biqiltoota qo'atudha. Yoggaa akkasii jennu botany is the branch of biology is the study of maali? Plants dha jechuudha. Inni kun tiruudhaa miree tiruuf tiruun keenya B implication keessatti yoggaa ol dhufe tiruudha jechuudha. Ergaa akkasitti amma kanaafuu tiruudha ta'e jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa asumarratti xumuramaa. Torbee hanqaan paartii 3 qabadhee isinii deebutti nagaattiin isinii jaa daawwattoota kiyya. Chaanaliin kun haaraa waan ta'eef subscribe, like, share godhuudhaan na jajjabeessaa isinii jaa akkasumatti hiriyoota keessanii fi qoodaadha.